Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon. Ameen. Bagaa guyyaa kabajamaa Abbaa keenyaa Gabra Manfas Qiddusiin isin ga'e. Seenaa Abbaa keenya Gabra Manfas Qiddus yookiin Aabu'ee gabaabinaan. Abbaan keenya Gabra Manfas Qiddus biyyi isaanii Nihissaa Gibsi. Abbaan isaanii Simi'oon. Haati isaanii Egleeshiyaa jedhamu. Mucaa dhabanii waggaa 30 gaddaa jiraatan. Guyyaa tokko Egleeshiyaan mana Waaqayyoo mana kiristaanaa seentee suuraa Sillaasee jalatti kuftee yeroo kadhattu mucaa kabajni isaa ol guddinsa samii irra kan caalu hoodhu fudhadhu sagalee jedhu dhageesse. Haala kanaan qulqulluun Abbaa keenya Gabra Manfas Qiddus Bitootessa 29 garaatti hafanii Muddee 29 dhalataniiru. Abbaan keenya yeroo ija isaanii saaqan waan argamu irraa akka hin buufanne isaanis yeroo dhalatanitti ka'anii galanni Abbaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluuf jedhanii galateeffatanii. Booda nyaata lafaa osoo hin nyaatiin hin dhugiin galataaf jabaatanii jiraachuu isaaniitiin ergamoota fakkaatu. Abbaan keenya Abuna Gabra Manfas Qiddus Itoophiyaa waggaa 262 jiraatan. Waggaa 562 isaaniitti abdii isaaniitti kan amane, waadaa isaaniitti kan kadhate, gooftaan gidiraa foonii, gidiraa lubbuu irraa isaaniif akka fayyisu abdii waadaa isaanii fudhatanii guyyaa Sanbataa yookiin dilbata boqotaniiru. Ergamoonni gara samiitti fudhatanii Yemaana Maswaa'itiitti awwaalaniiru. Yaa Gabra Manfas Qiddus, misiraachoo ergamaan kan garaatti hafte, garaatti hafuu keetiif ji'a Muddee keessa dhalachuu keef dhaloota keef nagaan jedha. Yaa Gabra Manfas Qiddus, ifa mana kiristaanaa kan taatu, kan filatamte, harma kabajamtuu haadha kee hodhuu dhiisuun kan kunuunsa Hafuura Qulqulluun kan guddatte, waa'ee guddina keef nagaan jedha. Eebbii fi suuqni kadhannaan Abbaa keenya Aabu'ee Gabra Manfas Qiddus nurraa adda hin bahin. Ameen. Galanni Waaqayyoof, haadha isaa Dubroo Maariyaamiif, ulfaataa fannoo isaaf hanga bara baraatti haa ta'u. Ameen.